Ish. Ani shahaadaa qabachuu barbaada. Gaaffii deebiillee hin barbaadu. Itti fufa. Okay. Hayyee yoo shahaadaa taate waa hundaa duraan ni dursina. Laakiin yoo gaaffiif deebii taate ammoo ijoollee kana si dura seenanii jedhanii saba saniif jecha wanna jedhe. Hayyee dubbadhu dureetti yoo shahaadaadha taate rakkoo hin qabdu. Tole nageenyi rabbii hunduma keessaniif haa baay'atu. Islaamummaa keessumatti dubbadhee yaa ilaalummaan tun namatti taphatti. Eeywa. Warra halleluyyaa san taanee turre dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru, nama ta'e kan itti fakkaannillee hin jiru. Eeywa. Ani maatii 35 keessatti dhaladhe. Abbaan koo dubartoota baay'ee fuudhan. Ijoollee 35 keessaa kiristaana kan ta'e anaadha. Akkuma amma isin jettanii googiliin kan jettan kun tokkokiin kun anaaf waan baay'ee na fayyade jechuudha. Namni dhugaadhaan amantii makamiin keessaa iyyuu jiraatee uf kennee dhageeffate yookiin wantichi san duukaa bu'ee dhugaa baruu isaa hin hafu jechuudha. Alhamdulillah. Ani shahaadaa qabachuun barbaada. Waan guddaan haasa'u. Ati waggaa meeqa gaa pheenxee taate? Ustaaz waggaa 5 taphate dhugaa seexanni. A'uudhu billahi. Rabbiin kee ammayyuu baga of si beeksise wanni guddaan of beekuudha. Hayyee eessatti biyyatti taate moo asii egaa biyyaan baadhaa baatee? Biyyumatti shaakalee ba'ee amma biyyaa ba'ee. Okay. Gaafa taatu maaliif taate? Maaliif pheenxee taate yaadattaa? Eenyuun yaadadha? Maaliidha laata? Faarfannaadha. Okay. Hawaasni keessatti dhaladhe keessatti guddadhes kiristaanni kan jedhamu hin jiru naannoo sanii dhugaa dubbachuudhaaf. Faarfannaa dhageeffadhe. Faarfannaan boodatti dammoo abbootii amantii kiristaanaa gaafadhe. Macaafa qulqulluudha moo macaafa qulqulluutu dura ture isa jedhamu saniif akkamitti isa duraa dhiisee isa booddeetti amanaa isan jedhu akkasumatti hordofuu eegale jechuudha. Aywa. Gaariidha. Bakka sanitti garuu iyyuu wangeelaa Yohaannis boqonnaa tokko gubbaa bakka sanitti gaaffiin natti uumame jechuudha. Sagaleen waan hundumarra ture. Sagaleen waan hunduma ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Inni ofii isaatiin iyyuu Waaqayyo ture kan jedhu sani kan barreesse sun eenyunni Waaqayyoon ture yoo ta'e. Aywa Yohaannis tokko suni akkaataa itti qabatanii qabu beektee suni me gaafuma Yohaannis hin argine gaafannee tuma itti dhiifne sani. Hayyee tolee kan isin jedhe ati maatii musliimaa keessa dhalatte guutumatti maatiin kan kee guutuu musliimaa? Aywa tamam. Alhamdulillah. Barumsa amma Oromoon miidiyaarra deeman kuni wanti dhugaan isiniif bahu tokko hin jira. Warra Kiristinnaa keessatti dhalatee guddatee fi warra Islaaminaa keessaa gara Kiristinnaa deeme walitti qabanii barsiisuu hin barbaadani. Ji'a 5 jechuudha barumsa barbaadaa kan ture jechuudha. Na barumsa naaf kennuu hin dandeenye. Ana amma barumsa cuuphaa baradhee hin cuuphamne ofii yaa wangeela macaafa qulqulluu dubbisa malee jechuudha. Hin arganne jechuudha. Aywa. Tole amma immoo islaamummaa qabachuudhaaf hubattee barattee wanni hundi siif galee amma immoo erga dhageeffattee booda islaamummaa qabachuudhaaf murteessite jechuudha. Tamam. Ayyee rakkoon qabdu inshaallah. Namni dogongoruu wama jirtu jiru duniyaa irratti laakiin wanni amantiidhaan immoo murteessaadha sii galtee jiru duniyaa kanarratti wanni amantiidhaan murteessaadha. Amantiin qalbiidhaa miti. Murteessaadha. Atilleen gaafa san sababa wallaalaatiif
akkana jechuun kiyya fakkeenyaaf gaafa sanati macaafni kanatu dura jira kanatu dura jira macaafni dura jiraachuudhaan osoo dhugummaan kan mirkanaa'u taate macaafa warri hindoozimiitu macaafa Musee iyyuu dura jira macaafni warri hindoozimii warri amma waaqa sa'a waaqessu kun jechuudha ragaan isaan guddaan qabatanii deeman kanuma wanni biraan jiru macaafni keenya kan hunda dura jira jedhan macaafni keenya hunda dura jira quraana illee dura jira macaafa qulqulluu jedhamu kanallee hunda jira kanaafuu nuti dhugaarra jirraa jedhanii dubbatan macaafni dura jiraachuu dhabuudhaa miti wanni murteessu macaafni dura jiraachuu musliimni ittuma amana situu hin beekne malee macaafni duraan jiraachuu nabiyyoota hedduudhaaf rabbiin kennuun quraani kan xumuraa akka ta'e musliimni ni beeka laakiin ammoo hundi isaanii nabiyyoonni hundi isaanii karaa rabbiitti yaaman malee rabbiin tokkicha jedhaate waaqessa jedhan malee haga yesuus inillee baatu jechuudha nama kiristaanumatu itti dabalee wanna jedhe malee yesuus inillee haga baatu hundinuu rabbiin waaqessa jedhan malee ana waaqessa jedhee kan nabiyyiin tokkollee ofitti yaamin jiru rabbiin wagguu dubbatu ما كان وما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله نما تقف ربين أقوم ما كنيفي نبي ما كنيفي أقسم اللي أمو كتابك كنيفي إرجسني أمو نما نجبر أجتشون سافين توجد إنجروا نمني أكسر أجد ولكن كونوا رباني قروا إني جدوا مالي لا ربي في بولا جريتنا جمالي نبيين تقول لي أنا واقع سكجر إنجر إيش ما كان نبي محمد اللي تاتي يسوع اللي تاتي كن هندي ساتوا أكسر أجد warri kiristaanaa ammoo macaafa kana jaarraaf rafaa keessa tolfatan. Mee kiristaanii dhufeetiin jaarraaf rafaa dura macaafni keenya kakuu moofaa jedhamu kakuu haaraa jedhamu kun nu jira kan jedhu ragaa qubsaadhaan yoo dhufe kunoo anas jira mirkaneessuu danda'an dhufanii hin jiru. Jaarraaf rafaadhaan dura kakuu haaraa jedhamee kakuu moofaa jedhamee macaafni walitti qabame tokko illee hin jiru. Kakuu jaarraaf rafaa jechuun Yesuus erga ol fuudhameen booda waggaa 300 mee sirriitti wanna jedhame ittiin talime waggaa 300 jechuun dhaloonni meeqa erga dabreen booda. waggaa 300 booda walgaaniitiin kakuu haaraa kakuu moofaa jedhanii addaan qoodanii macaafa qabatanii deeman. Enteen ammoo jaarraa 16ffaa keessa macaafa kaan irraa hir'istee kaan ammoo sirreessitee erga sani ammoo qabatanii jaarraa 16ffaa keessa deeman. Warri Prootestaantii jechuudha. Enteen ammoo bara 19 duwwaa irratti dhuftee yunuma. Enteen bara 19 duwwaa irratti dhuftee jechuudha. 19 duwwaa irra jechuun waggaa meeqa warri amma nama fayyifna jedhan kun. Ente jechuun Pentecostal kan jedhamu Pentecostal kan jedhamtee yaamamtu warra amma hafuuraan nama fayyifna jedhu kan. Warri nama fayyifna jedhee amma kun raajii dhadhaabatee biyya keessatti akkana warra abbashu kuni waggaa 125 qofa. Umriin isaanii guutumatti addunyaa kana irratti jechuudha. Waggaa 125. Waan akka abbaan kan keedha qabee yookaan akka kayyuun kan keedha qabee ta'uu danda'a. Seegaltee waggaa 125 qofa. Pentecostaliin kan jalqabde jechuudha dhaabbanni kun kan jalqabe. Waliigalatti isa kana siin jechuudhaafi wanni dhugummaa isaatti ilaalama malee macaafni kana tureedhaa miti. Rabbiin kiyya baga si garsiisa akka hundatti dhugaa arguun kan kee waan guddaadha. Amma viidiyoo ba'uu dandeessaa? Viidiyoon ba'u akkanumatti taphatanaa. Maali in saalfattamoo haa gammadanii maatiin kan keelee maal rakkoo qaba maal? Akkas namaaf hin jiraadhu tokkoffaa. Lammaffaa dammoo viidiyoo sababiin hin baaneef mana kanatti mijatu malee waan biraa miti. Wallahi yoo beektee ummata kanaatu ummata sobaadha beektee ummata nu sobdanii waan jedhaniif jecha silaa osoo viidiyoo baateeti. Wallahi somni hin jiru anaaf kanaaf galee Yesuusuu kadhachaa ture rabbuma Yesuus kadhatan kadhadhaanis maal sobaan maalinni. Laa siif hin jedhu bar. Jaratu ummata kanaatu waa sobsiisa akkami waan sobaati soba dalagu jiranii jedhanii waan dubbataniif yoo baatee xiqqishuma daqiiqama takka qofa yoo mul'atte gaariidha achi booda hin cufatta rakkoon qabdu maal maatiin kan kee muslimaa wanne sodaattu hin jirtu sitti gammadu malee nuti illee sitti gammadu nama sodaadhu sheek ayyee tole tamaam nama sodaadhu fillee hin jiru yoo siif danda'ame daqiiqama takka qofaaf shaadaa haga si jechiisiifnu qofaaf viidiyoo baay'ee erga seeni cufatta tamaam. Iddoon an jijjiiradha qawaash. Eeyyoo jijjiiradhuuti baay'ee homaa rakkisu inshaallah. Nuti illee qalbiidhaan sitti gammannaa rabbiin kiyya baga karaa ofiitti si deeffate. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ayyoon kiristaanaa takka yaa'uun jirti yoo. Abshiri. Mana kanatti kiristaanan bara musliiman barbaadanii. Rakkoon qabdu ati daqiiqama takkaaf akkuma jettu qofaaf malee. Rakkoon qabu.
eessumaa jiraachisan rabbii tokkodha namni namaaf hin jiraatu. Akkasii Rabbiin keessi haa laaffisu. Ishi viidiyoo akkamitti baani? Qoy siif ergaa. Eeywa. Mee seef godhi mee waan tokko siif dhufee jira diimaa irra gattuqi. Eeywa daftee. Ayyee matatti uffadhuuti. Matatti uffadhu tamaa. Ufirraa baasisi san Eeywa. Tamam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana wajjin jedha akkasittiin dheeressineef daqiiqa sa'aatiin kan nurraan dheeranne akkana na wajjin qabiiti waanan jedhu ashhadu Ashhadu an laa ilaaha Allah ilaha illa Allah illallah wa ashhadu ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abdullahi Abdullahi wa rasuluhu rasuluh wa anna Isa anna Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. rasuluh. Eeywa afaan Oromootiin amma isuma san na wajjin jettee kuma saati ani ragaan baha Ani ragaanin baa haqaan kan gabbaramu haqaan kan gabbaramu rabbii tokkicha malee akka hin jirre rabbii tokkicha malee akka hin jirre nabiyyiin Muhammadis nabiyyi Muhammadis ergamaa rabbiitii fi ergamaa rabbiitii fi gabricha rabbii akka ta'an garbicha rabbii akka ta'ani ragaa nan baha. ragaanan baa Iyesuus Kiristoosis Iyesus Kiristoosis yookiin Ciisaan yookiin Iisaan gabricha rabbiitii fi garbicha rabbiitiif ergamaa rabbiiti. ergamaa rabbiiti. Inni waaqa miti. Inni waaqa miti. Ilma rabbiin argatees miti. Ilma rabbiin argatee mitis. Eeywa islaam kana ragaa nan baha. Kana ragaanan baa Eeywa rabbiin rabbuma rabbiin rabbuma Iyesuus namuma. Iyesus namuma. Allahu akbar. Hayya tole. Akanumaa fi inshallah abshiri inshallah waanuma nama qunnamu siif cufee jira viidiyoo waanuma nama qunnamu goobazii keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala raga siyaadhaaf jireenya kan kee ka fuulduraattu irra qaaliidha rabbiin nama raga dhaabatu siyaa taasisu maatiidhaan adda cittee maaliin namaa wal loltee sababa amantaatiif jecha wanna jechuun waan guddaa waanuma ulfaatu alhamdulillah irra kana rabbiin si fureetiin jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa ibiddaa irra uumama saadhaa kadhachuu irra gara isa kadhachuutti rabbiin si deeffate wallahi waan xiqqaadhaa miti qalbiin namaatu si galtee gadi dhaabbattee qalbiin namaatu niyyuu uumama kana kadhachuu ishi namaan jettu a'uudhu billah uumama kadhachuu qalbiin namaadha ishi namaan jettu rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin arra kana islaamummaa siif kennee uumama kadhachuu irra gara uumaatti kadhachuutti si deebise waan guddaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin barakaa si haa godhu irrallee gad si haa dhaabu baradhu ammoo fuulduraaf yaa dureettii teenya baradhu sirritti jechuudha islaamummaa akka duraan gaafa duraadhaa sana akka hin taanetti akka hunda isaanii caaltutti maatii kan kee guutuu akka caaltutti islaamummaa kana sirritti gabbuu itii baradhu tamaam gareellee inshallah si seensisanii abdii Muusaa ka jedhu ilaa ka jala jiru kan argite abdii Muusaa ka jedhu kana isa kana follow godhiitii keessan barreessiitii fi inshallah yoo rabbii jedhee bakka barumsaadhaa si dhaqqabsiisaa ni barattaa jechuudha tamaam ni barattaa jechuudha ammayyuu ammoo yoo namni jiraate nama tokkotti si kennina waan salaataa beekta akkataatti salaatan beekaa ture maan achi keessatti dhaladhe achi keessatti guddadhe yaa waggaa 5 dagadheetiin jira amma dhugaa rabbi ayyee si haa yaadachiisanii nama tokko siif kennina mee eenyu nam tokko mee koottaame yaa jamaa nam tokko koottaame ijoollee shamaraadha jechuun namni yeroo kennitanii fi barsiiftan jechuu kooti nam tokko eenyudha mee
Eenyu dha lakkoofsa tokko tokko barreeffadha amee namni fuutanii wanna jette. Eeywa. Namni waa beektanidha. Nama waan beekne hin barbaadu ani. Ka ofiiyyuu waan beekne kana barsiisuu sun taane ka waa ijoolleen shamaraadhaa ka waa beektan ka barsiisuu dandeessan. Tamaam? Yaada itti qabattanii yaada eeywa faaridaan tuni. Eeywa. Abbaa Muusaa obbo Muusaa kanatu beeka silaa osoo dubbateeti ijoollee wannaadha. Ijoollee teenya tunillee amma ijoollee gada shaadaati. Na barsiisa abbaan irraa kootu ijoollee jimmaati musliima waan ta'eef rakkoon qaba kun. Ayyee kunoo eedha mu'ettiin tunillee kunoo. Injilti ijoollee makeenya. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ofirraa cufiiti as deebi'i Farida. Farida mu Farida. Farida. Akkuma ol seenteen irratti wanna godhanii. Abdi ijoolleen si bira jirtu jirti? Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Farida ofirraa cufii dubbadhu mee? Ay garee markazaatti rakkoo hin qabu. Inshallah nan barsiisa waan isin barachuu barbaadde. Markaza osoo hin taane ofii kan keeti amma waan salaataadha ariitiidhaan akka barsiiftuu barbaanneeti. Nan barsiisa abshir inshallah. Ayya tole. Dureetti akkasiidha isin si barsiiftuu fooloo godhiniiti. Akkasitti wanna jedhi tamaam. Fooloo godheera naaf adeemsitus. Ayya waan salaata ammatti ariitiidhaan jechuudha. Okay rakkoo hin qabu inshallah. Ayya itti yaadde garee keessa seensisuun ammoo Abdi Muusaadhaatti deebistee kennita tamaam. Hogguu isii waan salaata barsiiftee kaate fiddeetiin Abdi Muusaatiitti kennita yookaan ammoo Abdi Muusaadhaatiif barreessitee lakkoofsa isiidha. Abdiin ammoo garee keessaa seensisu tamaam. Okay inshallah rakkoo hin Akkan qabu. ganne tamaam. Ayyee akkasi dureetti. Wallahi rabbi na haa dhiisu naaf kadhadha baay'ee tokko irra musliimaa kanarratti ka'eetiin ture. Obboleewwan koo baay'ee bu'aa baay'ee guddiseefan ture na jibbisiisaatiin turan sababuma amantii kanaatiif baay'een gammada dhugaa rabbii amma dubbachuudhaaf alhamdulillah haqaan gabbaramaan rabbii tokko seexanni namatti taphatti dhugaa rabbii baay'ee gammade. Alhamdulillah. Waan san jara bahu kan keeti wanni guddaan rabbiin kee siif dhiisuuti siif dhiisee jira innu islaamaa qabachuu waa hunda diigaa rabbiin wama fuulduraatti jabaadhu malee rabbiin siif dhiisa abshir rabbiin nama toobatee jedhe rabbiin ni dhiisaaf ka duraadhaa saniin ufin